Harka fuuna kamirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduu sa'aatanaa kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu waliin Ambadaasaa Jaafari. Liyyuu Hayiliin naannoo Amaaraa weerarratti bana walloo aanolee garaagaraa irratti uummata Oromoo irraa gaggeessaa jiraniin lubbuun namaa hedduu darbaa jiraachuu jiraattota keessaa namni tokko himaniiti jiru. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Liyyuu Hayiliin naannoo Amaaraa weerarratti bana walloo aanolee garaagaraa irratti uummata Oromoo irraa gaggeessaa jiru lubbuu namoota hedduu darbaa akka jiru jiraattota keessaa namni tokko nuuf ibseeti jira. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee aanaa Sanbatee bakka Haxaayyee jedhamuun beekamtutti lola meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggaramee hawaasa irratti gaggeeffamaa jiruun uummata keessaa namoonni shawwareegamuu kanneen lakkoofsaan 10 ol ta'an ammoo madaanii akka jiran gabaafameeti jira. Akka namni dirree waraanaa san jiru tokko nuuf ibsetti mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota walloo afaan qawweetiin cabsee lafa isaa irraa buqqisuuf waraana nurratti banee jira jechuun ibseeti jira. Uummannis lola kana ofirraa qolachuudhaaf waliif birmatee lolaa jiraachuu kan ibsu maddeen keenya kun tarkaanfiin gama uummataatiin fudhatamaa jiruun loltoota Liyyuu Hayilii naannoo Amaaraa hedduu ajjeefamaa akka jirus ibseeti jira. Kun walloo aanolee hedduu keessatti kallattii garaagaraatiin uummata irratti banamee akka jirus jiraataan naannicharraa dubbisne kun nuuf mirkaneesseeti jira. Akka jiraataan kun jedhutti Oromoonni naannoo biraa jiran akka Oromoota walloo cinaa dhaabbatanis dhaamsa dabarfateeti jira. Suuraa hidhamtoota siyaasaa Oromoo miliqee bee mata duree miidiyaalee hawaasaa ta'eeti jira. Bal'ina oduu kana bifa armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Suuraa hidhamtoota siyaasaa Oromoo miliqee baatee mata duree miidiyaa hawaasummaa taateeti jirti. Suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo halkan 40 lagannaa nyaataa gaggeessanii sababa lagannaa nyaataa kanaaf qaamni isaanii hedduu laaffatee hoqqachuu fi bifti isaanii kan duraan irraa guutummaatti jijjiiramuu agarsiiftu guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaati jira. Suuraa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammad, obbo Hamzaa Booranaa mul'isu kun qaamni isaanii hedduu hoqqachuu hidhamtoota siyaasaa kaanii dabalatee lagannaa nyaatiitiin hedduu miidhamuu fi laaffachuu isaanii agarsiiftuudha jedhu namoonni garaagaraa marsaa hawaasummaa irratti qoodaa jiran. Suuraa hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyoota 40 gaggeessan mul'isu kun ragaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamedha. Miidhamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanaaf wallaansarraa ittifamuu hiraarfamaa turuu isaanii akka sababaatti kaasuun otoo jaarsonni akka lagannaa dhaabaniif hin taasifamin ture rakkoon dhufuu turu guddaa ta'uu mala jechuun namoonni garaagaraa marsaa hawaasummaa isaa irratti qoodaati jiru. Hidhamtoota kanneen harka diinaatii baafachuuf ummanni Oromoo ammallee taanaan qabsoo saafiniinsu qaba jechuun namoonni garaagaraa dhaamsataati jiru. Namni siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaloo wallaansaa biyyaa akka hin baane yeroo lammaffaaf dhorkamuun isaatu himama. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Namni siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaalaa wallaansaa biyyaa akka hin baane yeroo lammaffaaf dhorkamuu isaatu himama. Obbo Lidatuun akka jedhutti rakkina ujummoo dhiiga onnee mudateen hospitaala Ameerikaa Atilaantaatti argamu tokkotti waggaa fi baatii 8 dura yaalamaa turuu ibsuun tibbanaas ujummoo dhiigaa onnee 3 irratti rakkoon argamuu fi yeroo tokko qofa haa ta'u malee wayita guyyaan beellamaa isa jala gahu to'annaa poolisii jala waan oolfameef deemee wallaanamuu akka hin dandeenye himaniiti jiru. Obbo Lidatuu Ayyaalaa to'annaa jala kan oolfame ajjecha artistii Hacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara kakaasuun shakkameeti ture. Kanaanis baatii 5 erga mana hidhaa tureen booda wabii qarshii 30,000tiin mana hidhaatii ba'uunsaan yaadatama. Haa ta'u malee gaafii wallaansaaf biyya alaa deemuuf dhiyeesse erga hidhaadhame
erga himannaan irratti dhiyaate irraa bilisa jedhame boodaas deebisaa hin argamne. Mana hidhaatii baatii 5f erga mana hidhaatii ba'ee ammoo baatii lama waan tureef beellamni kiyya baatii 8 darbee jira jechuun dubbateeti jira. Wayita hidhaarra turetti weerara COVID-19 wal qabatee haalli fayyaa isaanii yaaddeessaa waan tureef haakimoonni tarree ragaa wallaansaa dhiyeessuun bu'aa bayii hedduu booda mirga wabiin akka eegamuuf obbo Lidatuuf eeganiiti ture. Himannaa meeshaa hin hayyamamne qabaachuu isaanii irratti dhiyaateen mana murtiitti dhiyaachuun beellama baatii 2 kennameef akka biyya alaa deemu wallaanamu rogaa akka argadhuuf ture jechuun ibseeti jira. Obbo Lidatuun akka jedhutti erga mirgi wabii isaaniif eegame booda biyya alaa deemuuf osoo gara buufata daandii qilleensaa imalaa jiru kan deebifame ta'us ibsameeti jira. Hojjettoonni tokko biyyaalessaa kan ajajamne waajjira keenyarraa biyyaa bahuu hin dandeessu jechuun na ugguran jechuun ibseeti jira. Naannoo Amaaraa magaalaa Axaayee fi naannoo ishee keessatti haleellaa raawwatamaa jiruun lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuun gabaafame. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraatee fi Gidim magaalota Axaayee keessatti jimmata galgala haleellaa halkan sa'aatii 3 irraa jalqabee hidhattootaan raawwatame lubbuun namoota nagaa darbuu namoonni bakka san jiranii fi aangawoonni naannichaa mirkaneessaniiti jiru. Itti gaafatamaan waajjira nageenya uummataa fi bulchiinsaa itti aanaa Efraatee fi Gidim kan ta'e obbo Solomoon Altaayee hanga ammaatti namoonni 4 ajjeefamuu kan arge yoo ta'u jiraattonnis mirkaneessaniiti jiru. Dhukaasa magaalattii keessatti dhagaamee jiruun hanga sanbata waaree waan hin dhaabbatiniif haleellaa qaqqabe kanaan miidhaan hanga miitoo akka qaqqabe sirriitti adda baafachuu akka hin danda'amin aangawaan kun dubbataniiti jiru. Dhukaasni kun naannoo magaalaa Altaayee gandoota duwwaa 1, duwwaa 2 fi duwwaa 3 akkasumas gandoota Efraataa fi Gidim keessatti argamu akka Alalaa fi Majet keessatti kaleessa galgala jalqabuu isaa fi jiraattonni magaalattii naasii guddaa keessa galanii jiraachuus dubbataniiti jiru. Dhukaasni qaqqabe hordofee gandoota magaalaa Altaayee duwwaa 1 guutumaan guututti hidhattootaan qabatamee jiraachuus aangawaan kun dubbataniiti jiru. Naannawa sanitti dhukaasa guddaa dhagaamuu kan jalqabe kaleessa galgala akka hin taanes obbo Solomoon dubbataniiti jiru. Tibba kana dhukaasni irra deddeebiin dhagaamaa turus ibsaniiti jiru. Haa ta'u malee dhukaasni kun cidhaa fi qophii aadaa biroo waliin wal qabatee dhukaasa gaggeeffamuu waliin wal fakkaachuu osoo hin hubatamin ture jechuun ibseeti jira. Haala kana furuudhaaf naannoo Oromiyaa ollaa jiru waliin koraa nagaa yaalii taasifamaa turu eeruudhaan kaleessa galgala garuu dhukaasa jalqabame namni tokko du'uu fi nalatti rasaasaan raafamaa buluu ishee aangawaan kun ibseeti jira. Oduu keenya xumuraatiin dhaabbanni gargaarsaa Norwegian Refugee Council jedhamu naannoo Tigraay keessa bakka hojjettoonni deeggarsa namummaa yeroo jalqabaaf ga'anitti beellii fi dhibeen hammaataa akka jiru gabaaseeti jira. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Dhaabbanni gargaarsaa Norwegian Refugee Council jedhamu naannoo Tigraay keessa bakka hojjettoonni deeggarsa namummaa yeroo jalqabaaf ga'anitti beellii fi dheebuun hammaateeti jira jechuun ibseeti jira. Daa'imman huqqatanii fi dubartoonni garatti baatan dabalatee buqqaatonni 37 ta'an torbaanota darban kaaba Tigraay shiraaroo gahanii jiru jechuun dhaabbatichi ibseeti jira. Hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata kanaa Jeen England buqqaatonni gara shiraaroo dhufan deeggarsa namummaa atattamaa hin argatan taanaan namni du'uu malu jechuun ibseeti jira. Haalli shiraaroo jiru hammaataa oliidha. Maatiin haaraan guyyaan achi gahaa jiraachuu ibsuun gargaarsi tokkolleen torbaanotaaf hin dhiyaanne jechuun ibseeti jira. Nyaannii fi bishaanii fi qorichi atattamaa dhumaa jira. Deeggarsa namummaa atattamaa hin argatan taanaan namni kun dhumuu malu jechuun ibseeti jira. Kanneen gara shiraarootti baqatan haleellaa saalaa ajjechaa fi jeequmsa jiru baqachuu himu. Haadholeen hoosisa daa'imman isaanii aannan haadha qopheessullee akka dadhaban nutti himaati jiru jechuun ibseeti jira. Dhaabbatichi ibsa isaanii keessatti baadiyyaa fagoo keessatti baqattoonni gargaarsa tokko malee nageenya barbaachaa baqataa jiraachuus ragaa qabaachuusaa ibseeti jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network Global Media Network irraa oduun guyyaa har'aatiif qabnu hammanumaa anaasaa oduutiin ammoo walitti deebinutti qophiilee Oborraa Global Media Network afaan waliin turtii gaarii.